Wanta ergisaa gala fokkisaa jedha Oromoon. Kaleessa dubbiin goote bittiin goote ittiin dhaatte ittiin shubbiste ittiin deemte ittiin bashannante ittiin fataa jette har'ammoo ofirraa galchuu waan ergisaa san rakkoo fidee jira. Ofirraa gadi buusuun rakkoo fidee jira. Amma odoo kan ofii kana ta'e odoo kan ofii ta'e kun amma maallaqaanis ta'u yoo itti bitanii ofirraa hiisisanii kanuma ofiiti namarratti hafa. Amma kan namaa kun namarraa ka'ee deema. Yaa ijoollee keenya. Dhugaa birriin kanatti ba'u birrii kanatti baasnu osoo hiyyeessaa kennineerra gaariidha natti fakkaate. Dhuguma hiyyeessa odoo nyaachifne lubbuu keenyaaf gaariidha. Birrii rifeensa dabbasaa fardaa bitanii dabbasaa ofiitti hodhanii gaafa ofirraa buusanis immoo rakkoo amma rakkoo dhalee akkam godhu kana. Bu'i hin bu'u. Hiikami hin hiikamu. Filamiif filamu. Hayti giste ati hojii keenyaa dhuga itti qabi kun nama qasiidhaan yeeta abbaatu ninna haamuun muramee kan ofii kan hin taane kun yaada isaa birriin ta'aa gubattu malee ofirraa gadi mummuri rifeensatti ta'e akka ofirraa murre bakki rifeensatti keetii sii galee garuu adaraa kee aara suuta jedhi nama dhukkubaa isanu kaaluu irratti erga hodhameen dhukkuba ergi odoo gana sii geeche shaggaadha rifeensattiin ta'e ammalaan bakka itti murte kanatti qibaatii dabbasaa kanaan bitte osoo qibaatii rifeensa keetiitiin bitte aga dabbasaa kana bittu silaa rifeensattii ta'e aga tokko gadi sissa jechuudha. Maaloo rakkisaadhame rakkootu rakkoo dhale yaa ijoollee keenya shamarran keenya rakkatte Maammadoo fuulduratti bareeduu jecha barakkanatti makaraa argu. Maammadoon kunis yoo rifeensa hin qabaanne nama hin fedhu. Yoo dabbaa hin qabaanne nama hin fedhu. Mee hamma faaxochee Maammadoodha jedhanii rifeensa ni hodhatu. Dabbaa ni bitatu. Funyaan ni qaxxalatu. Warroonni qaxxalatoo makaraa arganii dhugaa. Ani garuu qaxxalatteetis hin beeku. Kan dura qaxxaladhellee Waaqayyo kodhiifa gaafadheen jira. Way tigistii yoo laali yaada fataan jedha. Fataa nama gooti bayzawwee. Zanaa nama gooti nama kofalchiisti. Baay'ee natti tolti bayzawwee anashiin jechuudha. Baay'ee tokkoon ishii jaaladha. Hojiin ishii hojii baay'ee nama kofalchiisuu gizee nama dabbare kushii nama daami gizee nama dabbarte dibbirtii namarraa fuutii jechuudha. Hashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa koottaa kaawwan kana warroonni beektan ni jirtu moo akkamii? Wanti kuni maqaa Itoophiyaatiin qoqorii yookaan immoo furnoo jedhama. Furnoon jedhamu qoqorii yookaan buskuutii jedhama. Buskuutiin kun Itoophiyaatti amma duraan gizeen biyya jiru tokkittiin ishii birrii turte amma garuu tokkittiin ishii birrii 10 maal gale jedhan shamarroochee keenya. Aga kushiina madaamii keessatti madaamiin ajajaan hojjeeftu asii galleeti duqeetii binnee kana xabbasnee gurgurra. Assaaba gashaggaa miti. Innaa warroonni furdachuu dadhabdanii akka kiyyaa qal'attanii anamma kun nyaata koo jijjiirradheera. Nyaanni kun nama furdisa jedhanii jiru. Kanaafuu galgalaas ganamas shaayiidhaan tokko fayyadamuu murteessee zayitiin bayzawwee wanni zayitii waan nama furdisuu fi warroonni furdachuu barbaadanii warroonni fataa jechuu barbaadan yeroo hunda kana hojjetadhaati. Keessattuu dhugaa dubbachuudhaaf ganama yeroo nuti irribaa kaanee nyaata qursii hojjetannee nyaachuun baay'ee nutti ulfaata gara hojii fiinna garuu kana qopheeffannee yeroo lafa godhanne ganama yeroo irribaa kaanu isa ho'ifannee ittuma shaayii keenya danfifannee nyaachatillee hojjechuu hin dandeenya dhugaa dubbachuudhaaf. Shaayii keenya dhugaa nyaacha hojjechuus hin dandeenya. Kanaafuu haala kanaan of hin beelechina ijoolleen kushiina madaamii keessa jirtanii baay'een keessan nyaata dhabnee beelofnee jettanii waan akkanaa kana kun salphaadha hojiin isaa. Bayzawwee lixii isaa kaameraa qofaanillee bukeeffachuu hin dandeessu. Lixiin isaa kufjoo jedhee haala kanaan xabbafachuu hin dandeessu. Zayitii isaa immoo ibidda sirriitti jalatti qennasuu qabdu. Zayitii isaa ho'isuu qabdu. Erga zayitiin ho'e immoo ibiddi isaa qinnaashee ta'uu qaba. Yoo ibiddatti baay'istanii keechi isaa lixii isin jalaa ta'a siniif hin bilchaatu jechuudha. Dirqama ibiddi qannafame keechi isaa bilchaachuu qaba jechuudha. Siniif galee miti lixiin isaa gizee martan immoo
guguddisuu hin qabdanii ofiifuu bobbokofaa waan ta'eef baay'ee guguddisuu hin qabdanii jechuudha warroonni hojii isaan beekne. Bazawwee yoo viidiyoo barbaaddanii yeroon ofii kiyyaa hojjetadhu amma akkuma beektan kan tsoomiin seenee jira. Tsoomiin Faasigaas jalqabeera. Ramadaanis waaqayyotti nu haa ga'u. Ramadaanis guyyaa qidaameerraan jimaata galgala qabu. Sanbanni qidaameen sooma waan ta'eef sababa sanii yeroo baay'ee mana madaamitti akka kiyyaa yoo ta'e lixii baay'inaan bukeechina jechuudha. Nama waa'ee lixiirraa waan baay'ee hojjenna waan ta'eef lixiin hin bukaa'a. Lixuma sanirraa hambifadhee tanan hojjetadha jechuudha anillee isiniif galee. Kanaaf ijoolleen akka kiyyaa haala kanaan hojjetadhaati keessattuu ijoollee yeroo hin qabne hojii isinitti baay'atu akka kiyyaatitti ijoolleen nyaanni isaanii qoonqoon gadi isinii fuudhu diddee isin diddee kun immoo shaggitu wayiiti innaa haala kanaan hojjetadhaati nyaadhaa of hin beelechina dhugaa hojii faana of hin beelechina adaraa keechanii isiniin jechuun affeerraa kootidha. Egaa kana fakkaataa viidiyoon har'a isinii fidee adde Tigistii faanas warroonni kolfitan baay'ee na kofalchiiste fataa na goote baay'ee viidiyoo ishee arginaani innaa wiigii jechuun gizee dhaatanii guyyaa ittiin bashannanan baay'ee nama bareechaa fataa nama godhaa jechuudha. Gaafa garuu ofirraa hiikanii inna yaadadha gizee tokko qaxxaladheen ture anillee wiigii kana ishee arginaan yaadadhe ofirraa hiikuu dadhabee tanan birriidhaan itti qaxaree ofirraa hiisise jechuudha. Ergasii ofitti deebisee hin beeku rifeensa namarraa fixa baay'ee rifeensa namaa dheeressa jedhu malee ijoolleen tokko namaa dheeressa jedhanii kan fayyadaman jiru garuu ananarraa fixe ergasii ofitti deebisee hin beeku jechuudha. Ammas immoo akka ofitti hin deebisu jedhee murteesseera. Wiigiin badaadha. Foroforiis namatti fidaa. Buqqee keechanittis rakkoo ni fidaa. Na gizee namaa dhaasanis gizee dabbasaa biraatitti gadi dhaama waan ta'eef dabbasaa nama buqqee namaatis ni harkisa. Kanaafuu dabbasaa keessanii wanti gochuu qabdanii warroonni dabbasaa kiyya haphiidha malee baay'ee dabbasaa shaggituudha. Innaa yoo dandeessan jechuudha. Zayitii zinjibilaa faayidaa guddaan irraa argadheera. Zayitii zinjibilaa madaamonni keechaan kan fiddu yoo ta'e zayitoonni faana haala saniin fayyadamaadha. Faayidaa guddaa ni qaba rifeensa keechaan kan sinjalaa goggogeef laaffisuudhaan kan immoo isinii filamuu dideen akka isinii filamu taasisuudhaan kan dheerachuu dide dheerachuudhaan zayitii zinjibilaa akkasumas talbaa jechuudha. Bishaan talbaa baay'ee talbaan himaan tokko saayyuu jammar lasallasiisee raffisa baay'ee bareedduudha isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Rifeensuma Tigistii kana bichaa waanuma gadisiisu dhabnee rakkanne wajjini kan ishii gurra gadi hin darbitu ishiin kaanitti hodhiti rakkatte wajjini hayi Tigistii koomaadiyaa Oromtitti intala Oromtitti odoo Oromoo ta'uu baatte garuu nama aarsa waan teenya taateef immoo baay'ee itti gammannee jirra jechuudha. Baay'ee tokko natti tolti taphni ishii haalli ishii qaldiin ishii baay'ee nama fataa nama gooti baay'ee intala nutsuu qulqulluudha jechuudha. Intala fataa nama gootudha fataa itti jiraattudha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kana fakkaata viidiyoon kiyya har'a isinii fidee dhufee kuni asumarraan illee mee akkamii dudda keechan hidhattanii qophii ayyaanni maal fakkaataa qophii amma guyyaa 4 boodatti nagaadhaan dudda keessan jabeeffadhaadha. Innaa itti qophaadha dhufee jira mootiin hojii jechuudha. Ramadaana jechuun baay'ee ulfaata. Hojiinis ni ulfaata. Garuu barana barri baay'ee gaariidha. Oo'in jiru qorraa ani baay'ee natti tole baay'ee ni qilleessa waan ta'eef kushiinaa keessa yeroo hojjennutti baay'ee gizee qilleensa bareedduudha waan ta'eef akka gizee oo'aa namaatti hin ulfaatu. Yoo tsoomanillee gizee oo'aa baay'ee namatti ulfaata bishaan dhoobachuu jira wanta garagaraatitu jira garuu gizee qilleensa yookaan ammoo omaayyuu namatti hin fakkaatu. Sinin jenna hordoftoota keenya sooma gaarii siniif haa ta'u hundumaayyuu hordoftoota amantaa kiristaanaatis hordoftoota amantaa musliimaatis hunduma keessaniinuu sooma gaarii siniif haa ta'u soomni walirra dhufee jira. Hundumti keenya nama laphee qulqulluudhaan sooma kana nagaadhaan hiikkatu waaqayyoon nu haa godhu sinin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoo kan hojjeeffataa jedha warroonni nyaatas barbaaddan nyaata kanas nyaadhaa sinin jedha walee furdachuu diddee malee furdachuu yaaddi. Viidiyoo kiyya kana sumarraan goolabaa turtii na wajjin gootaniif guddaa galatooma hanga viidiyoo biraa tolutti baay'ee turtii gaarii.